Oduuwwan gaggabaaboo guyyaarraan isinitti hima. Oduu keenya jalqabaatiin Itoophiyaan diroonii waraanaa fi tajaajila garaagaraaf oolan yeroo gabaabaa keessatti biyya keessatti oomishuu eegaluu ishee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dubbatanii, oduu biraatiin immoo pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo tibbana waldaa amantaa kiristaanaa pirootestaantiif maallaqa kennuu isaa hordofee jeequmsi guddaan Keeniyaa keessatti dhalate. Pirezidaantichi maaliif maallaqa waldaadhaaf kennanii jeequmsa dhalateen maaltu mudate? Gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin immoo Israa'el Haamaas reeffa lammiilee Israa'el qabatee jiru akka gadhiisuuf dhiibbaa taasisuuf jecha guyyaa dilbataarraa kaasee guutuu Gaazaatti dhiyeessiin ibsaa akka addachituuf ajajje. Kanas bal'inaan kan dhageessan ta'a. Egaa daawwattoota keenya oduu keenya guyyaarraa kana keessatti dhimmoota amma isiniif eeree fi kan biroo bal'inaan kan dhageessan ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo tibbana waldaa amantaa kiristaanaa pirootestaantiif maallaqa kennuu isaa hordofee jeequmsi guddaan Keeniyaa keessatti dhalateetu jira. Poolisiin Keeniyaa mormitoota waldaa dhiyeenya kana pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon deeggarsa guddaa kennameef dhuunfachuuf yaalaa turan bittimsuuf gaazii imimmaanessaa itti dhukaasuu isaaniis BBC'n gabaaseera. Kennaan mootummaan Keeniyaa shilingii miliyoona 20 yookiin immoo doolaara 1,155 waldaa ministeera mo'ataa Yesuus yookiin immoo Jesus Wiiner ministirii kan naannoo magaalaa Rooyisambuun Naayiroobiitti argamuuf kenne dargaggoota biyyattii kanneen qaala'insa jireenyaatiin rakkataa jiraniin haalaan qeeqame. Ruutoon kennaa taasisee falmuudhaan waldaa Eldoriitiitti argamu tokkoofis kennaa wal fakkaatu dhiyeesseetu jira. Bara darbee dureewwan kaatoolikii fi aangilikaan Keeniyaa lamaan isaaniiyyuu waldaa kaayyoo siyaasaaf akka itti fayyadamne eeguun barbaachisaadha jechuun falmuudhaan arjooma kana didaniitu turanii. Tibba walitti bu'iinsichaattis namoonni hedduun to'annoo jala kan oolfaman yoo ta'u, mormitoonnis waldaa cabsanii seenuudhaan ibiddatti qabsiisuu yaaluudhaan daandiiwwan dhiyeenyatti argamu immoo dhakaan cufaniitu turanii. Haa ta'u malee tajaajilli waldichaa eegumsa cimaa jalatti gaggeeffamu miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaatii jiru. Lubni Edwaard Mo'aayi namoonni maqaan isaanii hin ibsamne tajaajila waldaa jeequuf kanneen jeequmsa uuman kakaasaniiru jechuu isaanii marsariitiin Star gabaaseetu jira. Lammiileen Keeniyaa erga Ruutoon bara 2022 filatamaniitii as daballii gibiraa wal duraa duubaan taasifameen aaraa kan jiran yoo ta'u, mootummaan Keeniyaas liqaa guddaa mootummaa duraanii irraa dhaale kaffaluuf maallaqni guddaan akka isa barbaachisa himuudhaan gibira dabaleera. Lammiileen Keeniyaa hedduun garuu jalqaba qisaasama uummataa fi malaammaltummaa furuu qaba jechuudhaan falmaatii jiru. Bara darbes dambaliin mormii guutuu biyyattiitti uumamee ture. Ruutoon labsii faayinaansii dhiyeessee ture kan daballii gibiraa wal duraa duubaan of keessaa qabu akka dhaabu dirqisiiseetu jira. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan diroonii waraanaa fi tajaajila garaagaraaf oolu dur alaa bitaa turte yeroo gabaabaa keessatti biyya keessatti oomishuu eegaluu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad himanii. Dr. Abiyyis kana kan dubbatan waarshaa oomisha diroonii Iskaawiin Aeronautics Industries jedhamu yeroo eebbisanitti yoo ta'u, diroonii oomishanii biyya alaattuu erguuf qophii ta'us himanii. Dr. Abiyyi yaada miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbaatti qoodaniinis oomishni kun kan eegale loluuf miti lola hambisuufidha malee jedhanii. Dabalataanis Dr. Abiyyi diroonii oomishuun keenya humna xixiqqoo qabatanii humnoota dogoggoraniif yeroo baay'ee akkatti yaadan gochuufi jedhan. Yoo lola hambisuun dadhabame lolli eegale immoo gabaabsuuf kan gargaaru ta'us hubachiisanii. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad oomishi xiyyaara namtolchee faayidaa guddaa akka qabu dubbatanii akka kaleessaa hin kadhannu nutu oomisha, akka kaleessaa hin binnu asumatti oomishna waan ta'eef akka kaleessaa xiqqoo miti baay'isuu dandeenya, nama gaafii teekinooloojis ni qabna jedhanii. Itti dabaluudhaanis biyya keenya tiksuuf ga'umsa guddaa akka qabnu kan mirkaneessudha jechuudhaan lammiilee Itoophiyaa maraan baga gammaddan jedhanii ergaa isaanii dabarfataniitu jiru. Eebbi oomisha diroonii kun yeroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu walimannaan dhaga'amaa jirutti kan gaggeeffamu yoo ta'u, jalqaba torban kanaas waarshaan meeshaa waraanaa hoomachoo rasaasaa fi isnaayiperii dabalatee meeshaalee waraanaa kanneen biroos oomishuu eegaluu muummee ministeera Abiyyi Ahmad himanii turanii. Ministeerri muummee Abiyyi yaada miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti qoodaniin Itoophiyaatti diroonii oomishuun waggoota muraasa dura waan yaadamu hin turre jechuudhaan kanaan dura diroonii barbaannu binnee hidhachuuf illee salphaa hin turre, kanneen gurguranis kaanis dhiibbaan irraan gahaa turan jedhanii. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaa dirooniiwwan eega bitamanii boodas akkaataa barbaadameen itti fayyadamuun qormaata akka ture eeranii.
Har'a garuu dirooniiwwan ismaart seensarii qaban hubannoo namtolcheen kan deeggaraman sakattaa waraanaaf haleellaa raawwachuu diroonii ofiin of dhooftu dabalatee Itoophiyaa keessatti oomishamuu arguu waan guddaa ta'us dubbatanii keessumaa yeroo gabaabaa keessatti lammiileen biyyattii diroonii oomishuu eegaluun lammiilee Itoophiyaa fi Afrikaa kamiifuu baay'ee kan nama boonsu kan nama gammachiisudhas jedhanii. Oduu biraatiin immoo lammiileen Itoophiyaa Maayinamaar keessatti haala rakkisaa keessa turan 32 gara biyyaa deebi'uu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Lammiileen Itoophiyaa 133 ji'oota hedduu Maayinamaar keessatti erga ugguramanii booda gara Taayilaand ce'an keessaa kanneen 32 ta'an har'a bitootessa 10 bara 2025 gara biyya isaaniitti deebi'uu imbaasiin Itoophiyaa Hinditti argamu beeksiseera. Lammiileen 43 kan biroo immoo har'a halkan ni deebi'u jedhameetu eegamaatii jira. Imbaasichi lammiileen Itoophiyaa 53 Taayilaanditti iddoo tursiisaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuuf tattaaffii taasisaa jiraachuu ibseetu jira. Dabalataanis lammiilee Itoophiyaa biroo Maayinamaar keessatti haala rakkisaa keessa jiran karaa Taayilaand gara biyyaatti deebisuuf karaa imbaasii Itoophiyaa Jaappaanitti argamuun carraaqqiin taasifamaa akka jiru odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argames ni mul'isa.